Linturaacha kallattumaan gara keessummoota kiyya guyyaa har'aatti sin dabarsa. Keessummoonni keenya Nimoona Abdii Tola akkasumas Daara Mahamad baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Isinillee baga nagaa turtan. Hayyee galatooma Zaara. Meegaa kallattiidhumaan gara marii keenyatti deemna. Egaan wayyaan keessan har'ayyuun beeksaa keelloo uffattanii jirtu. Mee marii keenya jalqabaa dhimuma keelloo kanarraa jalqabna. Sosochii halluu keelloo qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessatti jalqaban egaa yeroo ammaa addunyaa guutuu wal ga'ee uummanni keenya biyya keessa fi biyya alaa jiru sochii kan irratti hirmaachaa jira. Akkuma waliigalaatti sosochii deeggarsa hidhamtoota Oromoo yakka yookaan badii malee hidhamanii mana hidhaa keessatti argaman deeggaruudhaaf qeerroo fi qarreen Oromoo biyya keessatti jalqaban akkamiin ilaaltan isin akkamiin gara sochii kanaatti illee dabalamtan? Zaara sirraan jalqaba. Hayyee carraa kennuu keetiif hedduu galatoomi. Sochiin qeerroon amma taasifte baay'ee gaariidha. Akkasuma wanti keelloon amma jalqabe wanta galma gahaa wanta yookiin hedduu uummata abdachiisuudha. Mootummaa jeeqee jennaan sammuu dhukkubbii mootummaatti ta'ee jira. Qabsoon keelloon amma geggeessutti jiru. Akkuma isin argitan qarree biyya keessa jirtu qarree qeerroo hidhaa jiranii sababa sanii fi sababa sammuutti dhukkuba ta'ee fi qabsoo amma geggeeffamaa jirtu keessatti wanti halluu keelloo gahee guddaa taphatee jira jedha akka yaada kiyyaatitti. Kanaaf immoo addaan kutuudha hin qabnu itti fufuu qabna biyyoota jirta hundatti dirqama Oromiyaa keessa ta'uu qofa hin qabu. Keessattuu uummanni daaspooraa gahee danda'an bahuudha qaban dhimma kanarratti qeerroo cinaa dhaabbatanii. Hayyee. Galatoomii Nimoona gara kee dhufa halluu kan wayyaa keelloo uffachuu kana akkamiin ilaaltee hagam tumsa hagamillee hidhamtoota Oromootiif ta'a. Keessumaa haallee amma halluu keelloo kun gidduu kana jalqabamee warraaqsa guddaa uumee jira akka sadarkaa addunyaatti biyya keessattis biyya alaatti. Akkuma waliigalaatti kana akkamiin ilaalte sosochii kana Nimoona? Galatoomii Abdii carraa kana naa kennuu keetii fi dhugaani halluu keelloo kana uffachuun nuti mana hidhaa uummanni keenya qabsaa'onni keenya hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti halluu kana uffatanii wayita jiranitti nullee ala kana keessatti warra mana hidhaa badhaa keessa jiru isaan mana hidhaa dhibbaa keessa jiranii nu warra ammoo mana hidhaa badhaa san keessa jiru. Kanaaf kanaan isaan bira dhaabannee isaan wajjii jira because uummanni kun nuuf jedhee bakka san jiraadha. Nullee ala kana keessatti ammoo akka isaan waliin jiru hamilee isaaniif ta'uuf kabiraadha ammoo haalli amma uffannaa keelloo kun mootummaa kanatti mataa boowwoo ta'eera maaliidhaa fi dhiibbaa irratti uumaara jechuudha. Mootummaa kanarra dhiibbaa uumee hanga namoota saba biraa ta'an uffata kana sababa uffataniif qofa hidhanii mattaawoqaa isaanii yookaan waraqaa eenyummaa isaanii ilaalanii namoota gadhiisuu sadarkaa sangaaniiraan kana jechuun ammoo dhiibbaa guddaa mootummaa kanarra waan uumaruu fi mootummaan kun osoo waan akka salphatti ilaalamu ta'e gaaga'ama kana keessan seenu uummata hidhuun ijoollee hidhuun doorsisuun nama uffata keelloo uffata haawwatiifa irraa mulquudhaan uffata haawwatee musliimaa hijaaba godhan sadarkaa san irraa mulquu hagas kageesse maaliidhaa fi dhiibbaatu irratti uumame jechuudha. Kana jechuun waan warri hidhame qofti uffatuu miti kun amma numartu gaafa uffanne isaan irra dhiibbaa uumne mootummaa kanarratti. Kanaaf kana ammoo akka salphaan laaluu hin qabnu jedha. Mootummaan osoo nuu akka salphaan laallee mootummaan ammoo itti nu jabeessa. Uffanni keelloo kun amma akkam ta'e sitti illee dheeressu Abdii. Uffanni keelloo kun akka alaabaa adda bilisummaa Oromoo akkas ta'e jechuudha. Namni alaabaa kana qabate duri hidhamtaa siiraarsanii umrii si hidhanii si miidhan adda hoo uffata keelloo kana qofa waan uffatteef sadarkaa sanirra laalamuu dhufne jechuudha. Kana jechuu barbaada taasisu. Hedduu galatoomii Nimoona. Zaara meegaan wayyaa halluu kana keewwachuudhaan mana murtiitti deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Jawaar fa'aa fi namoota isaa wajjin hidhaman Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa kanneen Qaallitti keessatti hidhamanii himata tokko jalatti mana murtiitti deddeebi'aa turan deeggaruudhaa fi uummanni bakka adda addaatti wayyaa halluu kana keewwatanii gara mana murtii dhaqan baay'een isaanii dhaddacha sanarratti akka hin hirmaanneef ni ugguramanii gariin immoo ni hidhamanii gariin naannoo sanarraa haadhi'amanii akkasumas maatiin hidhamtoota kanaallee dhaddacha kana irratti hirmaachuu hin dandeenye poolisiidhaan ugguramanii
akkuma waliigalaa kana akkamiin ilaaltate keessumaa wayyaa keelloo uffatanii waan achitti argaman qofaa fi hidhamuun akkamiin ilaaltate? Ana akka yaada kiyyaatitti hidhamuu isaanii mo'atamuu mootummaa mul'isa. Tokkoffaa qeerroon biyyaaf akka jiraatu mootummaa kana faana akka hin jirre akka hidhamtoota faana jiraatan uummanni qaamni mootummaallee ni beeka. Garuu isaanitti dhukkuba sammuutti ta'eeti. Huccuu kana akkuma amas dura irratti kaafame akka dura alaabaa adda bilisummaa Oromoo ilaaluudha. Qeerroon har'as hidhaa fi ajjechaan duubatti hin deebisu sodaachisuudhaaf yookiin akka dhaqanii hayyoota mana hidhaa keessa jiran obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma qeerroo miliyoonaan lakkaa'aman kan mootummaan bilisiginnaa hidhe jechuudha. Isaan akka hin gaafanneef rifachiisuu namoota duuba isaaniitiin jiru kan boru silaa dhufee isaaniitti aanee isaan cinaa dhaabbatu yookiin gaafii kanarratti qophaa'ee gaafatu. Hamilee isaanii rukutuudhaaf kan isaan garuu qeerroon hin sodaatu. Sababbiin isaa qeerroon biyya tanaaf wareegamuuf warra qophaa'edha. Qaamni mootummaa ammas wanti beekuu qabu miidiyaa kana seeraan hordofanii qeerroo hidhanii dorsisuu irratti yookiin duubatti deebisnaa ni rifachiisna waan jedhu baay'ee dogongoruu xiiqi keessa seenutti jira. Bakka jiru miti qeerroo biyya keessatti lubbuu isaa biyyaaf wareeguuf qophaa'ee miti kan biyya biraa jirus daaspoorri isaa waliin wareegamuuf qophiidha. Hidhaaf ajjechaan Oromoo jabeessutti jira. Akka mootummaa kanatti yookiin qeerroon hammaattee isa duran caalaa xiiqi keessa seenan taasisa malee qabsoo duubatti waan deebisuu miti. Kun immoo shoora guddaa taphatee jira. Itti fuufa hanga hayyoonni mana hidhaa bahanitti ammas ijoollee dheengadda hidhan muraasa gad lakkisanii ijoollee cimtu mataa achi keessatti hambisanii jiran. Ufuma isaaniitiif jecha gadi lakkisuudha qabanii Oromoon ammas xiiqi keessa seenee qabsoon kun addaan incitu itti fuufa mootummaan akkanumatti mataa dhukkubsataatu uummata akkana bulchuu yoo danda'e hin bulchaa yookaan biyyatti kan qeerroo hoogganamti. Asirratti wanti an jedhu baay'ee gammadee jira. Qabsoon keelloon Oromoon kakaaste qeerroon kaaste kun aarsaa guddaas kafalan waan fedhanis godhan mootummatti dhukkubbii sammuu ta'uuf ani hedduu gammadee jira gama kiyyaan. Hayyee hedduu galatoomii Zaara. Nimoonamee akkuma waliigalaatti egaa keessumaa ajjecha Hacaaluu booda haalli Oromiyaa keessa ture baay'ee rakkisaa fi yaaddisaa ture. Qeerroon fi qarreen guutuu Oromiyaa keessatti ammallee mana hidhaa keessa jiru. Haala kana mee akkamiin ilaalta? Hidhaa Oromiyaa keessa ture qeerroo fi keessumaa qeerroo fi qarreewwan ciccimoo ta'an Oromiyaa guutuu keessaa walitti qabanii yeroo ammaa kana lakkoofsan hedduu ka ta'an mana hidhaa keessatti argamu. Akkuma amma Zaaraan jettee hidhaa fi ajjechaan kun uummata Oromoo keessumaa immoo qarree Oromoo aarsaa guddaa itti kaffalee jijjiirama bara 2018 fide sana duubatti deebisuu ni danda'a. Kanaaf akkuma waliigalaatti maal ta'ullee qaba gama qeerrootiin jirta. Galatoomii gaaffii bareedaa na dhiyeessite. Ani asirratti wanti jechuu fedhu qeerroo hidhuun, hooggantoota hidhuun, ajjeesuun qabsoon Oromoo waan duubatti deebi'u itti fakkaata uummata kana. Dhugaa baay'ee kunniin nama silaa baratee biyya hoogganee nama biyya bulchurraa wanti akkanaa kun hin eegamu. Fi qabsoo Oromoo kana yoo gara duubaa deebitee ilaaltu waggoota 50 booda yoo gara duubaa deebitu gaafsan namoota muraasa namni qabsoo Oromoo kanaan deemaa ture. Namoonni muraasni sun garuu osoo dhiibbaan mootummaa sun irra jiru, osoo Oromoon Oromummaa isaatiitti bayeetu akka fedhe dubbachuu hin dandeenye, bara yeroo kutaan kun kutaa kaaniin wal qunnamuu hin dandeenye, hooggantoonni kun yeroo kaaniin wal qunnamuu hin dandeenye, yeroo Haaji Adam Saadoofa eechirraa eessa xalayaa gaafa qabatanii dhufanii xalayaa nyaatan. Kana jechuun wal qunnamtiin hooggantoota hin jiru gaafsan qabsoon Oromoo achi keessa taree dhufe. Adda bara aniif atu akkanatti teennee haasofnu biyya teennee qeerroon addunyaa irra jiru niitoorkii uumee wal keessa jiru hooggantoonnii fi uummanni Oromoo wal keessa jiru qabsoo Oromoo kana hidhaa fi ajjeechaan duubatti deebisna jedhanii yaaduuni kun wallaalummaadha malee waan biraati miti. Kabraa kanarratti namni kanaan duubatti deebi'u hin jiru. Gaaf dur an Oromoodha jechuuf an umrii kiyya kana keessatti gaafa xiqqaatee an Oromoodha jettee baateen dubbattu ijoollee sikkoolfiti maal hin sodaatu. Adda garuu Oromoo miti kuuwanuu gara an Oromoodha jechuutti osoo dhufu mootummaan kun dhiiga ilmaan Oromootiin bakka kana gaheeti warra isaan bilisa baase hidhee warri bilisa bahe nama hidhutti eegalan. Mootummaa kana keessa warri adda jiru warra bilisa bahe bara. Warri bilisa baase eenyu qeerroo fi hooggantoota kanatu warra kana bilisa baase.
warri bilisa ba'e ammoo deebi'ee warra bilisa isaan baase hidhutti deebi'a. Kan kun dammoo qabsoo Oromoo duuba wanti inni deebisu hin jiru waan deebisu itti fakkaachuu danda'a. Tarii ammoo yeroo wayitiif maal jedhanii yoo gufatan waan kufansanii gufachuun kufuu miti. Argitee qabsoon kun yeroo xiqqoof waan wayitiif akka wayii ta'uu danda'a. Garuu akka isaan yaadan san hin ta'u abadan. Kun maaliif seeti? Waan aniifatan masteenneetuma abadan waliin jennee fokkaraa jechuun walitti wanna jechuuf osoo hin ta'in waan reyaalitii lafa jiru waan ta'eef qabsoon Oromoo kanaan duuba deebi'a jedhanii yaaduun of dhabuudha yookiin ammoo of wallaaluudha ta'a. Malee waan biraati miti. Kanaaf ammoo qeerroon amma fakkeenyaaf keelloo kana uffattee wanna jechuun wareegama dhidhistee amma mootummaan kun bar wareegama nu dhidhisee akka itti nutti qabsoofnu nu godha. Like qara hiriira baatee qawween si ajjeesanii maal jettaa si hidhanii adda uffatuma uffattee deemtuun mootummaa sanirra dhiibbaa uumuu dandeenya. Nuti ammoo qeerroon tarsiimoo isaan jijjiiraatuma deemaatu mootummaa kana dhiibbaa irra uumuu danda'uu qabna bakka jirru maratti. Kanuma jedhaan. Ayyee galatoomii Moona. Meegaa Zara sinis qeerroodha qarreedha. Qeerroo fi qarree isin fakkaatan umurii keessan kana keessa jiranidha. Guutuu Oromiyaa keessatti sochii hadhaawaa qabsoo hadhaawaa lubbuu fi qalbii isaan irratti geessaa ture gaggeessuudhaan jijjiirama bara 2018 fidanii jiru. Mee haala yeroo ammaa kana aarsaa qeerroo fi qarreen Oromoo kan falanii yeroo ammaa kana immoo keessa jiran kana kamiin ilaalta Zaraati? Egaan qeerroon Oromoo akkuma sila atuu jettee jirta. Kumaatamni manadhaa keessatti hidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru. Gariin biyya irraa ari'amanii naannoo irraa ari'amanii hedduu qeerroon aarsaa guddaa kaffale yeroo ammaa kana dhiibbaa guddaa mootummaan isaan irraan geessaa jira. Garuu kana keessatti qeerroon hin dhaabbanne sochii qabsoo ittuma fufanii jiru. Kamiin ilaalta kanatti? Achas waan itti jettee dhaga'uun turre dhiifama bilbila gubbaan dawwalamu ture dhiifama walii irra naa deebi'u. Hayyee irra si deebi'a Zara. Qabsoo qeerroo fi qarreen guutuu Oromiyaa keessatti gochaa turanii keessumaa 2014 2018 qabsoo qeerroon taasisanii jijjiirama guddaa biyya sana keessatti fidanii har'a immoo qeerroo fi qarreen jijjiirama biyya sana keessatti fidan aarsaa guddaa kaffalanii adamsamanii yeroo itti hidhaman yeroo itti ajjeefaman yeroo itti naannoo irraa baqatanii gariin maatiin isaanii diigamee bakka adda addaatti faca'anii jirantu jira. Aarsaa qeerroo fi qarreen Oromoo kaffalanii jijjiirama sana fidanii jarreen kana gara galma Minilik Arat Kiilootti illee isaan galchanii garuu haala har'a dhiibbaan guddaan murni mootummaa ofiin jedhu isaan irraan geessaa jiru kana akkamiin ilaalta? Sanarra darbanii immoo sochii amma halluu keelloodhaa wal qabatee qeerroon abdiin kutannee itti fufe kana akkamiin ilaalaa jirta? Qeerroon dhugaa dubbachuuf waan sarara darbe tokko hin qabu. Kan sarara qeerrootti darbe mootummaa kanaadha. Mootummaan kaas galeen aarsaa qeerroon kafalteef hayyoonni har'a mana hidhaa keessa kaayan fakkeenyaaf obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Muhammad akkasuma nama baay'ee maqaa isaanii kaasuu hin dandeenye. Qabsoo har'a Abiyyi 4 kiiloo seenii kana kan qeerroon kun itti kafalteedha. Kan qeerroon aarsaa baay'ee kafaltee namni meeqaa itti wareegame dhiiga qeerrootiin bakka sana seenanii har'a warra kaleessa qeerroo kana OPDO jalqaba uummata doorsisaa turte waliin har'a abbaa biyyaa ta'anii isaan abbaa biyyaa ta'anii warra biyyaaf aarsaa kafale sana uummata yakkamadha jedhanii kan isaa hidhanii aarsaan ammas ni kafalama. Abbaan biyyaa qeerroodha. Hiree Oromoo kan murteessuu danda'u gonkumaa mootummaan murteessuu hin danda'u. Biyya teenya irratti qeerrootu abbaa biyyaati malee mootummaa miti. Mootummaan kun ammas maybe wanta qeerroo rifachiisaa jiru yookiin wanta uummata Oromoo miidhaa jiru itti fakkaatu danda'a isatti. Garuu kan miidhamaa jiru qeerroo miti Oromoo miti. Oromoo hangi fedhe miidhamus dhugaa isaa hin dhiisu. Kan miidhamu eenyu? Mootummaa cubbuudhaan uummata qabsaayaa uummata isaan iyyuu wayyaanee sana jalaa baasee wayyaanee isaan gabaroomsan akkuma dura isin beektan OPDO ka ergataa ture. OPDOon durumallee har'as warri maqaa jijjiirate wayyaaneef ergamuu turte. Har'a immoo maqaa isaanii bilchiginna jedhanii maqaa wal jijjiiran malee jijjiiramni tokko hin jiru. Gaafa isaan wayyaanee balaaleffatan. Obbo Jawaar Muhammad fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii warra kaleessa aarsaa kafalee gaafa isaan wayyaaneedhaaf ergaman bakka sanii isaan baasee wal faallaa godhanii isaan hidhamtoota yookiin yakkamtoota godhanii hidhan. Ammas qeerroo dorsisuuf jecha qeerroo hidhaa jiranii kun mootummaa miidhaa malee miidhaa hin qabu. Namni dhugaan deemti qeerroon dhugaan deemti. Hiree Oromiyaa kan murteessuu danda'u Oromoof qeerroodha. Biyyatti qeerroon hoogganamti.
ammas dhaamsi tokko an uummataaf dhaamu akka uummata Oromootitti uummata biyya keessa jirtan uummata osoo dhugaa argitan daddabdanii mootummaa kana jala teessan warroota kaleessa osoo OMN keessa hojjetan keessaa baatan osoo argitan garaaf jecha dheengadda qeerroo jala teessanii gaafa isaan achitti argaman dhuftanii laayiv irraa haasa'uu turtanii qeerroo dabarsitanii mootummaa kennitan sassaabbadha. Mootummaan ni kufaa Oromummaa immoo gaafas akka deebitan akkuma isin juntaa kuffisne jettanii dhiichiftan kana isinis guyyaa baay'ee isinitti hin gaafatu. Hiree Oromoo kan murteessuu danda'u ammas Oromoodha. Biyyiti qeerroon hoogganamti. Kana jedha yaanni kiyyaa miidhaan kanarratti geggeeffamu ammas Oromoo hanga feete miidhamtu. Hanga feete xiqqi keessa seenaa deemti. Hin bilisoomti. Hayyootas ufuma isaaniitu kana jechuun mootummaanii harree haada kutte jennaan ofittuu gabaabsite uf miidhaa jira waan Oromoo miidhaa jiru itti fakkaateetu. Tole galatoom Zaara. Nimoona mee gaan sochii dheengadda halluu keelloo kanaan wal qabatee namoonni hedduun gara mana murtii kan lidataa jiru sana deemuudhaan deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan Jawaar fa'a dabalatee namoota Qaallettiitti hidhamanii mana murtii kan lidataa sana dhufan deeggaruudhaaf akkasumas dhaddacha irratti hirmaachuudhaaf namoonni dhufanii hedduun isaanii hidhamanii egaan gariin ba'anii jiru. Ammallee namoonni ijoolleen hafan ni jiru. Kanaan wal qabachuudhaan akkasumas haala qabatamaa yeroo ammaa kana haala yaaddessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiru sababa gochuudhaan hidhamtoonni Oromoo Jawaar fa'aan yeroo ammaa kana lagannaa nyaatarra akka jiranii fi hedduullee laafanii nyaata malee guyyaa lama turuun hedduu ulfaataadha gaan beekta. Kana keessa lagannaa nyaataa kanaan hedduu miidhamaa akka jiran akkasumas gaafii gaafatan qabu. Manni murtii dhaddacha sanarratti sababii dhaddacha irratti hirmaachuudhaan wayyaa keelloo kun akkuma keessan kan uffatanii dhiyaatanii fi gariin hidhamanii hagammaatti kan mana hidhaa jirantu jira. Akkuma waliigalaatti mee haala lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti keessa jiran kana isin akkamiin ilaaltu qeerroon Oromoo? Bareeda. Dhugumaan waan uffata keelloo wajjin wal qabateeti mootummaan kun godhe yoo ija gatiiti ilaaltu mootummaan kun maalidha? Hin maraate moo nutu wallaale moo isaantu wallaale? Nutu maraate moo isaantu maraate? Sadarkaa haga geennu na dhagama. Because mootummaan kun mootummaadha. Argitee namni tokko uffata kana uffadhu namni sin jedhu hin jiru. Tole lama yoo uffata biraa uffadhaan hin jedhani baajati isaan irraa moo ani gaafa uffata ofii bitadhu mootummaan kun kanaa miti kan uffadhu yoo kanaan jedhu baajatni isarraa moo anarra? Argitee kun waan nama wanna jedhu kana irratti baay'ee wanna jechuun fedhu because ufumaan ofitti sururse amma gaafsan osoo akkasin laalamee dhiifame adda garuu Oromiyaa guutuu miti addunyaa guutuutu keelloon uffatamaa jira kunuyyuu istirateejii qabsoo tokko ta'ee nu dhufe jechuudha osoo gaafsan akka salphan laalamee adda kun martiin hin jiru argitee kanaaf kabraa ammoo hoggantoonni Oromoo dhugamaan isaan hoggantoota teenna dhugamaan addallee ummata mana hidhaa keessa taa'ee addallee nuuf qabsaa'u. Kan yoo siin jedhu gaafa duraa dhaddacha dhiisanii keessaa ba'an. Maafi warra deeggartoota kennaa fi maatii kenna dhaddacha banaa irratti argamuuf dhufan hiitanii bakka isaan hin seennetti dhaddachi nuti irra seennu hin jiru jedhanii dhiitanii keessaa ba'an. Har'a ammoo sunillee taree lagannaa nyaataatti darban. Kana jechuun maal jechuudha? Nu ammoo Oromoon ala jiru uf gaafachuu qabnaayyuu. Uummanni kun mana hidhaa keessa taa'ee addallee nuuf qabsaa'u jira. Argitanii uffata keelloo waan hidhamneef waan uffanneef hidhamanii isaaniif qabsaa'an. Argitanii kana jechuun maalidha? Numartuu osoo biyya carraa biyya san keessa jiraachuu qabaanne ta'eeti gaafa uffata keelloo akkana uffattee deemtu hidhamuun kan kee hin oolu. Kana jechuun uummanni kun addallee mana hidhaa keessa taa'ee nuuf qabsaa'u jira. Nu hoo maal godhaarra ala kana keessa? Oromoon qeerroon ummata mana kaleessa nu qabsaa'ee mootummaa gabroonfataa nurraa jis adda dammoo warri kaleessa isaan bilisa isaan baasan bilisa ba'ee isaan hidhe isaan ammoo achuma keessa taa'anii adda wayita nu qabsaayan arguun kun dhugumaan akka isaaniin boonnu nu godha kun dammoo ilmaan Oromootiif ergaa guddaadha ummanni kun hagam kutannoo akka qaban hagam hubannoo akka qaban qabsoo maal akka ta'e dhugumaan ilmaa nama isaan Oromoodhaaf qabsaa'ota dhugaati. Kana jechuun nama mana hidhaa san keessa taa'ee sii qabsaa'u jechuun laali hagam akka ulfaatu. Ati ala kana keessa teettee carraa kan kee
waan jiruu kan kee oofataa qabsoofte. Isaan garuu harka mootummaa san keessa ta'anii hadha nu qabsaa'u jiran. Kana jechuun immoo kun uummata akkanaa kana qabaachuun nu hoggantoota akkanaa kana qabaachuun hadha Oromoon carraa qabna. Warri mootummaallee maalidha? Akkana ta'uu hin dandeenye uummanni isaan fudhachuu hin dandeenye xiiqii keessa seenanii inaaffaadhaan gubatanii uummanni akka Jawaar jaalate mootummaa jaalachuun dirqama miti. Uummanni maal nama isaa jaalata, nama isaa dalagu jaalata. Kun ammoo maalidha? Mootummaan inaaffaa keessa seeneeti adda qeerroo gaafa Jawaar hirmaachise mangist shoolaa adallan badiingaa irraa gafan jedhaa turan. Isaanillee diinillee oppiidiyoonillee walumaan jechuudha. Isin biyya namaa teettanii uummata fichisiisaa turtan jedhaa turan. Adda garuu qabsoo isaatiin bakka san seentee juuntaa yoo isin jettu dhugama nama saalfachiisa. Kan yoo isin jedhu kaleessa nuti bakka irraa dhufne qabna. Baadiyaa ganda magaalaa keessaa dhufne keessatti nu nama biraati miti kan nu hidhaa kan nu ajjeesisiisaa ture. Isaanum warra juuntaa jedhee lafa dhiitu kanatu uummata keenya hiraarsaa ture. Hadhallee dammoo isaanuma. Uummanni kun waan waa fooyyeffatan itti fakkaata. Because waggaa 27 mootummaa san waliin uummata kana hiraarsaa turan. Hadha garuu qaawwa gaafsan qaban mara duuchanii uummata Oromoo irra duuluu fedhan. Hanqina gaafsan mootummaa wayyaanee waliin ta'anii qaban mara waan duuchan ofiif fakkeessanii kaan bitanii kaan sodaachisanii maal godhanii qabsoo Oromoo kana laamsheessuu, sakaaluu, akka ofii fedhanii oofuu fedhan. Kun dammoo abadan hin ta'u argina. Uummanni kun adda hoggantoonni keenya bakka isaan jiran sanitti harka isaanii keessaanii nu qabsaa'u jiran. Kun dammoo ilmaan Oromootiif ergaa guddaadha. Uf gaafachuu qabna. Nu hoo isaan kana nu ta'aaran hadhallee bakka san ta'anii nu hoo maal irra jirra jennee Oromoon alaaf keessaallee uf gaafachuu qabna jedhaan bakka san irratti. Galatoomni muna. Hayyee Zaara gara keetti deebi'a. Mee haala lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti yeroo ammaa kana irratti argaman akkamiin ilaalta? Keessumaa guyyaa dheengaddaa mana murtii keessatti ta'eewwan mudate wal qabatee waan itti fufeetu jira. Akkuma waliigalaatti lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti gaggeessaa jiran kana qarreen Oromoo Zaaran akkamitti ilaalti? Yaa kun qabsoo Oromootiif isaaniifis miidhaa ta'u qabsoo Oromootiif wanni qaba. Faayidaa guddaa nuuf qaba. Oromoofis kanarratti mootummaan maybe uummanni akka miidhamuuf yookiin miidhaa isaaniitiif yookiin sababa qeerroo dheengaddaa wanta tokkotu dubbatamu ture. OBN miidiyaa irratti sababa ijoolleen keelloo uffatanii deemanii fi sababa sanii fi obbo Jawaar Muhammad Faatee akka guyyaa sana achi irratti hin hirmaanne godhaman jedhanii waan biraa waa hedduu kakaafamutti jira. Isa sanarratti gonkumaa Oromoo wanti gufachiisu hin jiru. Oromoon duraa qophaa'ee jira. Biyya tana ijaaruudhaaf har'aan miti gaafa duraarraa qophaa'aadha. Ammas qophiitti jira. Bakka kana keessatti miidhaan kan Oromoo hin ta'u. Oromoo ammas yoo miidhamte boru kan miidhamu mootummaa kana. Mootummaan kun uummata kana ofii isaatiif jecha osoo gadi lakkise ofii isaatiif jecha osoo qeerroo dorsisan tana dhiisanii ufuma isaaniitiif jecha maaliif qeerroo waan dhufu hundaaf waan qophaa'anii fi qeerroo wanta uumamu hundaaf qophii akka ta'an beekuudha qabanii isaanillee Oromoon immoo duubatti hin deebinaa qabsoon isin qabdan tun mootummatti sammuu dhukkubbii taatee jirti. Jabaadhaa irratti hojjedhaa jedhanii keessattuu uummata daasporaa carraa waa gochuu dandeessaniini carraa kana fayyadamaa qabsoo kana addaan hin kutinaa itti finiinsaa jedha ergaan uummataa dhaamu. Uummata sanas bira dhaabbadha. Hatta ila mallaqni walitti buufamee hidhamtoota siyaasaa mana san jiraniif nama nyaata isaanii geessu hunda cinaa dhaabbachuudha qabani. Hayyee Zaara galatoom. Mee nimoona gara kee deebi'a. Egaan akkuma beekamu ajjechaa caaluu booda hayyoonni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa mana hidhaa keessatti argamu. Keessumaa immoo hayyoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo manni Oromoo gaggeessaa ture keessatti gahee olaanaa kanneen taphatan akka obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fa'aan yeroo ammaa kana egaa mana murtiitti deddeebi'aa jiru, mana hidhaa keessa jiru. Gama biraatiin filannoon dhiyaachaa jira. Filannoon ni gaggeeffama jedhanii dubbataa turanii filannoon kun
ne ulaagaa lafa kaa'antu jira guyyaa torban lama torban sadii booda filannoon kun yoo hin gaggeeffamne hayyoonni kun yookaan gaggeessitoonni hooggantoonni kun filannoo kana keessatti illee hirmaachuu hin danda'a waan jedhutu deemaa jira. Akkuma waliigalaatti mee haala hidhaa hayyoota Oromoo hidhaniirra taa'aa jiran kanaa fi filannoo gaggeessuuf yaadaa jiran kana qeerroon Oromoo akkamitti ilaalan immoo? Bareeda qeerroon kana salphaadha qeerroodhaaf. Kana yoo isin jedhu hooggantoonni tun akka waan balleessine isaan illee hin beekan. Maasar mashanafno, Magdal mashanafno gaafa muummichi ministeera Abiy Ahmed aangoo qabatu haasaa isaa ture. Adda garuu ka ajjeesaaru eenyu ka hidhaaru eenyu. Hidhuu qofaa miti. Axxaartan paarlamaa Itoophiyaa irra waan inni haasa'e tokkotu jira. Axxaartan marmarannoo mannaasroo. Asran አይደለም እናጣረው ይል adda garuu hidhaniitu qulqulleessanii ummata kanarratti waan qabatamaa tokko fiduu hin dandeenye. Ragaa maggaarrajaa duubaa jedhamee hin jiru. Asiin jedhan achiin jedhan uumama tokko irratti arguu hin dandeenye. Maalidha? Hin beekan. Ani barri yeroo garii ummanni kun Jawaar maal akka ta'e bari hin beekan. Baqqalaa Garbaallee maal akka ta'e hin beekan. Abdii Raggaasaa nama maraayyuu hin beekan. Garuu maali sodaan isaanii? Waan biraatiif miti. Filannoma kana hooggantoota kana mana hidhaa san keessa tursiisnee yoo filannoo kana hin dabarsiisin nuu filannoon hin jirtu. Du'ateen namni bahee korojoo keessa harka nuu kaa'u hin jiru. Akka kalee hatuu sanillee adda humni qeerroo jabaatee jira. Neetwoorkiin ijaaramee jira. Qeerroon bakka maraayyuu sodaa qawwee jalaa bahee jira. Bitamuu dhiisee jira. Kunaaf maal godhan? Hacaalullee bara sisteemumaa fi baroonti akkas godhan. Filannoo kana dabarsuuf Jawaariin ittiin qabuuf wanti kun marti dalagan. Garuu adda gaafa uummata kana hidhanii filannoo deemsisan qeerroon Oromoo dammoo waan godhu hin beeka. Tokko qabsoodhaan hooggantoota kana mana hidhaatii baafachuu. Kabraa dammoo filannoon hooggantoota kan kee hidhanii ati filannoo jettee kaardii ati fudhattee filattu wayituu hin jiru. Kun qeerroon Oromoo kana beekuu qaba jala muree. Namni tokko achi keessatti ufumaa miseensummaan isaanii isaanummaan ofii walaa filanii malee filannoon hooggantoonni Oromoo mana hidhaa keessa ta'anii deemsifamu hin jiru. Isaan illee kanaaf lafa maran. Baasuu illee barbaadan. Yoo baasanoo harkaa fudhatan. Filannomaan harkaa fudhatan. Yoo kaa'oo mana hidhaa san keessa godhaniituma filannoo asiin achiin dhoofsisaniiti gaafa isaan silaa galmaan dabarsanii yoo fedhan baasne jechuuf akkas godhuu fedhan. Kunillee hin ta'u. Yoo ka baasanii wama tokko yeroo illee barbaachisu baasuudha. Uummanni kun badiillee hin qabu, ragaallee hin qabanii, wamaallee irratti hin argine gadi baasu. Yookaan immoo qeerroon Oromoo waan isaa fakkaatu akka kaleessa mootummaa taankiif baankii qabu san itti ofirraa kaasetti karaa nagaa bar qeerroon bar akkana godheeti barka mootummaa ofirraa kaase bar dhukaaseeti miti bar argitee kanaaf dammoo qeerrootti kan himuun hin barbaachisu hin beeka qeerroon Oromoo waan godhu. Kanaaf hooggantoota fi mana hidhaa keessaa baafachuu kaan immoo mootummaa yoo filannoo jedhee hooggantoota achi keessa kaa'ee filannoo jedhe harkuma marataniituma ija keessa wallaaluu taati. Kana dammoo jala sararanii isaanillee hin beekan. Kanaaf olii gadi raatamaa jiran. Kanaaf halduree tokko malee ummata hidhanii ragaarra barbaadanii dhaban kana hatattamaan gadhiisanii biyya san keessatti mariin deemsifamee martuu taa'ee walii galteedhaan biyya san gara biyyaatti deebisuudhaaf biyyattiin diigamtee jiguu irra jirti. Asiin daangaarraan lollitti banamee juuntaa achiin akkas goone jedhanii asiin rakkoo hamaa kana keessa jirti. Kanaaf ammoo maalidha qorichi osoo hooggantoota Oromoo kana baasanii mariidhaan taa'anii adda salphinni kun martiin jiru. Ammallee ammoo furmaanni biyya sanii yoo dhugamaan Itoophiyaa jaalatan Itoophiyaa jedhan san yoo ka jaalatanii hooggantoota Oromoo kana baasanii wajji mari'atanii akka ta'uu qabu goosisuu malee akkanatti kaa hidhaniituma lafa dhiituun nu waliin nun deemsisu isaan wajjin nu gargara isaan wajjin kanarratti qeerroon illee kana jala sararee beekuu qaba.
Aye, hedduu galatoom. Namoota galatoom. Zara hayyoota Oromoo haga ammaatti badii tokko malee mana hidhaa keessatti tursiisaa jiran kana akkamiin laalta? Gama biraatiin filannoo gaggeessinaa jechaa deemu. Gaggeessonni adda bilisummaa Oromoo guutumaan guututti jedhamuun haga danda'amutti akkasumas gama kafaa'otiin dabalatee guutumaan guututti jedhamuun haga danda'amutti mana hidhaa keessatti argamu. Hayyoota Oromoo gaggeessota paartilee Oromoo gurguddaa lamaan kana hidhanii filannoo waan gaggeeffamutti fakkaata. Kana jechuun uummanni mootummaan ofii isaatiin biyyattii sana akka jeeqamtu biyyattiin ijaaranna jedhan sana akka jeeqamtu taasisuudha. Isaan immoo korojoo akka hatan uummanni ni beeka. Inni sun akkuma jirutti ta'ee filannoos yoo gaggeessan hin gaggeessu jedhee irraa dubbachuu hin danda'u. Sababbiin isaa mootummaan kun abbaa irreeti. Mootummaan kun abbaa humnaa waan ta'eef yoo ta'ellee miidhaan kan eeguuti mootummatu miidhama. Amma biyyattiin sun daangaa karaa hundaan kallattii adda addaatiin kan jeeqamaa jirtuu fi sababa hayyoonni hidhamteef garuu isaan sana hin beekan. Jawaaris eenyu akka ta'e jarri beekti. Baqqalaanis eenyu akka ta'e beekti. Qeerroo har'a jarri doorsisaa jirtu tun yookiin mana hidhaa keessa namoonni isaan doorsisaa jiran kun eenyu akka ta'an sirriitti beekan. Haa ta'u malee isaan hiinee isaan mana hidhaa keessa keenye qeerroo doorsisaa qeerroo gara nagarasitti waan fedhan kallattii isaanii kan danda'an qeerroon dhugaaf biyyaan dhaabate kan mallaqaan jarri qabdee hin jirtu. Darbanii namoota afaan Oromoo kan mootummaa kana ni hoogganaa jedhanii ni jiranii isaan sana mallaqa namoota ta'an doorsisanii warra faamilii kaadiree qabachuudha. Inni sun akkuma jirutti ta'ee haa ta'u malee mootummaan kun hayyoota hidhee filannoo kana ni geggeessa yoo jedhe biyyattii san akka diigamtu akka jiddu akka yoomiyyuu rabshaan irraa hin cinne ka taasisu mootummaadha. Osoo filannootti hin geggeessin ofii isaaniitiif yoo jedhan biyya san hin jigsinu yoo jedhan hayyoota gadi lakkisanii erga hayyoota achi gadi dhiisanii booda hayyoota waliin mari'atanii mariidhaan wanta ta'etti deemuu yoo ta'e okay yookaan immoo Oromoodhaa wanti ani gabaabsee dhaabutti haga hayyoota keessan marka diinaatii baastanitti qabsoo keessan adda kutuudha hin qabdanii mootummaa abbaa irraa dhugaa hin eegina. Osoo dhugaa isarraa ni arganna ta'e hayyoota teessaniinidhaan. Hayyoonni kun warra biyya ijaareedha. Warra halkanii guyyaa hirriba dhabee aarsaa biyyattii tana kafaleedha. Kanaaf nuti isaanirraa dhugaa hin eegnu. Hanga gaafa sanatti baaftaniitti qabsoo itti fuufa. Furmaanni jiru ani garanas ilaalee garas ilaalee qabsoodha. Qabsaa qeerroo abbaa biyyaa biyyi tikeetii falmadhu biyya kan irratti falmadhu diina ofirraa kaasi. Qaamni mootummaa miidiyaa kana baay'ee waan hordofan ta'anii fi biyya ni ijaartan, biyya ni jaalattan, biyya san dhugaadhuma ijaaruu feeta yoo ta'e hayyoota hiikaa waliin mari'adhaa. Handhaamsan isaaniif dhaamamu sirra deebi'ee isaan hiitanii filannoo ni geggeessitan yoo ta'e uf miidhu biyyattii san jigsu waan jedhamu ana kana jedha abdii. Aye, galatoom Zaar. Meegaa marii keenya gara xumuraarrattiin deemaa jirra. Nimoona egaa yeroo keessumaa gidduu kana qeerroo fi qarree Oromiyaa irraa namoota hedduurraa akka dhagaa jirrutti hayyoota Oromoo hidhanii mana hidhaa keessa kaa'anii filannoo waan jedhamu Oromiyaa keessatti tasuma hin gaggeeffamu. Duunee dhumna malee waan jedhutu jira akkuma Zaaraan jette egaa sirni kun sirna abbaa irreeti gara filannoo gaggeessutti deemuu ni danda'a hayyoota kana hidhee. Haa ta'u garuu kanarratti uummanni keenya qophii akkamii gochuu qaba? Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo hayyoota Oromoo mana hidhaa keessaa kan hin baafne yoo ta'e hatattamaan mana hidhaa keessaa baasanii ulaagaa jiru guutanii filannoodhaaf kan itti deeman yoo ta'e yoo hin taane garuu uummanni keenya keessumaa qarree fi qarreen sabni Oromoo bal'aan kanarratti maal gochuu qaba? Akkamiin of qopheessuulee qaba? Bareedaa kuni argitee yeroo garii waan tolaan sii kennanii miti. Yoo qabsoo kana taate itti qabsooftee dhugamaan kaleessa ilmaan Oromoo qaqqaalii hedduu itti dhabneerra. Bakka haadha keenya kana ga'uuf garuu warri bilisa baasan hidhamee warri bilisa ba'e uummata kana hidhuu gaddeebi'e. Kun dammoo inuma hin taane biyya saniif illee hin ta'u isaaniif illee hin ta'u. Kana ammoo isaanuu arganiiran haga tokko. Kanarratti baay'ee jechuun fedhu. Kabira ammoo uummata kana hiiteeti filannoo deemsisa jettee yoo ka yaaddu sun uf wallaalummaadha. Akkuma Zaaraan jette abbaa irreeti qawwee abdatee deemsisuu danda'a filannoo. Filannoo jedhee ufumaa kaadiremmaan isaa miseensummaan isaa wal filuu danda'a. Oromoon garuu kana dammoo qophii ta'ee jala muree mootummaa kana akka hin filanne
sagaleellee akka hin kennine kaardii isaaniillee akka hin fudhanne bifa qindaateen qeerroon Oromoo bakka jirutti wal gurmeessee lafa jiru keessatti wal gurmeessee iddoo jiru maratti kaardii isaanii fudhachuu dhabuu waan isaan deemsisan bifa garagaraatiin tarsiimoo qabsaa'onni yookaan hayyoonni nuu kaa'aniin deemuu kabraa immoo hagasiifuu ati bar kaardii isaa yoo fudhachuu didde yooma baatee filuu didde eenyutu isa fila mootummaa kana dhugumaan mootummaa jabaa ta'eetii miti mootummaan isarra humna qabuu fi jabaan illee kufeera garuu mootummaa kana kuffisuun salphaadha ammoo akkuma asiin dura Jawaar jedhe mootummaa muka kana yoo kuffiste bakka ati feetu kufuu qaba malee yoo sirra kufe yoo kisimiidha bakka san dammoo hadaan diinaatii miti hadaan Oromoo biqiluu qabaa jedha akkasan mootummaa kana kuffisuun salpha garuu hoo tarsiimoon karaa hayyoonni lafa nuu kaa'aniin mootummaa kana tokko ta'anii qeerroon Oromoo bar tokko ta'ee gaafa afoo dhaabate Oromiyaa keessa yoo tokko ta'anii afoo dhaabate eenyutu isaan fila sagalee ofii kennuu yoo didan eenyuun isaan filan teessoo kamii qabatanii onnoo keessa seenan kanaaf maluma salphaan jechuun osoo wareegama guddaayyuu nun kafalchiisa karaa salphaa ta'e mootummaa kana sagalee keenya dhoowwannee kaardii isaan jedhan fudhachuu dhabnee galmaa'uu dhabnee teenneetu yoo laalle isaanii kufaatiidha. Kabraa dammoo amma tarsiimoodhaanii karaa hayyoonni jedhanii ilaalaniitti deeman an kana jedha asirratti. Tole galatoomni muna Zara Meegaan akkuma waliigalaatti haala uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa jiru keessumaa sosochii halluu keelloo yookaan wayyaa keelloo uffachuudhaan tooftaa qabsoo yeroo ammaa hayyoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman deeggaruun jalqabamee kunuunsanis makamtanii jirtu warri biyya alaa jiru biyya alaa biyya keessa bifa qindaa'aa ta'een bifa wal fakkaatuun sochii gaggeessaa jira uummanni keenya haalli kun jabaatee akka itti fufu akkuma waliigalaatti karaa sochii halluu keelloo kanaa ta'u akkuma waliigalaatti dhaamsi yookaan ergaanatti uummata Oromoof qeerroo fi qarree akka keessattiif qabdu keessumaa waggaa lama asitti qarreen biyya keessas biyya alaas qabsoo uummanni Oromoo godhu keessatti hedduu adda durummaadhaan gaggeessaa jirtu gaggeessuu miti qindeessuudhaan dura bu'uudhaan biyya keessatti qarreen waan gurguddaa hojjechaa jiru keessumaa karaa Harargee keessa karaa Arsii keessa bakkeewwan baay'ee keessatti biyya alaa keessattis qarreen wal qindeessuudhaan hiriira adda addaa qindeessaa turanii gidduudhuma kanallee Awustiraaliyaa keessatti argaa turre akkasuma qarreedhaafis yookaan dubartoota Oromoof illee ergaan qabdu jiraate asumaan carraasii kennaa. Hayya carraa kennu itti galatoomii ergaan an uummata kana saba kanaaf qabu yoo jiraate qabsoo kana itti finiinsa duubatti hin deebina hanga hiree teessan biyya keessan irratti murteeffatanitti duubatti akka hin deebifne cimaa itti fufaa jira kan biraa immoo dhugaa dubbachuuf qeerrootti qabsoo himuun hin barbaachisu sababbiin isaa qeerroon akkatti qabsooftu beekti haala mootummaa kanas beekti wanta qabsoo silaa ani qeerrootti hin hima jedhee hin dubbadhu haa ta'u malee qeerroo cinaa dhaabbachuuf keessattuu qeerroo biyya namaa jiran daasboora biyyuma hunda keessa jiran ergaan ani isinii qabu qeerroo kana isaan dalagachuutti hin jiran biyya abbaa isaanii irratti qabsaa'utti jiran qabsoo irra waan jiruuf cinaa dhaabbannee aarsaa kafaluudhaaf haa qopheessinu dhimma san immoo hayyoonni biyyoota alaa keessa jiran irratti wal gahanii mari'achuudha qabanii cinaa dhaabbachuu isinii jirra isin duuba jirra kan hidhame mana hidhaatitti namni dhaqee isaan laalu qophaa'uu fi wanti isaaniif kennamu hunda aarsaa isaaniif kafalu hunda isaan immoo lubbuu qaalii fuudhanii biyyaaf kafalaa jira waan ta'eef nuti immoo waan isaaniif godhamu jala teenyee gochuu fi dhaqabna. Ammas qabsoo keelloo adda kutuudha hin qabnu jedha jabaadha mootummaa sammuu dhukkubsitee jirti mootummaa weerarsiisee jirti akkuma duraan dubbadhe mootummaan kun abbaa irreeti mootummaan kun abbaa humnaati garuu humniti isaa Oromoodha olooniti biyyittii tun Itoophiyaa wanti jedhamtu sun Oromoodha Oromoon harka diinaa jala jirtan muraasni namni maqaa Oromoo himattan warri har'a mootummaa kana jala jirtan namni Oromoo taatee mootummaa kana deeggartu seenaan si gaafata namoonni dogongoraa sassaabadha amma yoo duras dogongortanii jiraattan biyyi kun kan keessan sirni amma abiyyi biyya jigsuu yoo ta'e malee biyya ijaaruu biyya hayyoota hidhanii gootota hidhanii biyya abbaa isaa irratti Oromoon dorsifamaa biyya ijaaruu jedhamu kun immoo dogongora guddaadha
biyya abbaa itti abbaan qabsaa'ee wayyaanee asirraa kaasaa ture mana hidhaa kaasanii biyya ijaarraa yoo jettanii dubbattanii isiniifillee maqaa keessan kan buruutiifis gaariidhaa miti. Amma mootummaa kana jala harka fudhadhaa. Ofii isaatiif yoo jedhe saba cinaa dhaabbachuu hayyoota hidhee gadi hiikuu qeerroo qarqaaru dogongora kaleessa hojjeteef ani balleessee jira jedhee dhiifama gaafatu. Fakkeenyaaf amma dura mootummaan kun maal gochuu ture gaafa Jawaarii hidhe gaafa Haacaaluu ajjeese ofuma ajjeesanii gaafas immoo akka Oromoon an Oromoo jedhee hin dubbanne hin taasifna waan jedhan dhibbaan dhibbatti itti amananii garuu Oromoon maal akka ta'e maalummaa isaa har'a itti mul'isee jira. Oromoon eenyu akka ta'e mootummaan kun argee jira. Oromoon namni amma jiru kun hundi dhumee namni tokko yoo hafe isa santu sirna isaa akka falmatu mirga isaa akka falmatu biyya abbaa isaa akka gadi hin dhiifne mootummaan kunis paartiin tunis sodaatteeti malee sirriitti argitee jirti. Kanaaf dhaamsi an gabaabsee Oromoo dhaamuuf qabsoo keessan itti fufaa haga hiree keessan murteeffattanitti haga hayyoota keessan mana hidhaatti baafattanitti duubatti hin deebinaa duubatti hin deebinu jedha ani haga. Qarree akka keetii kanaaf illee ergaa maal qabda? Qarreen immoo cimtuudha. Qarreetti waan dhaamuu hin qabu. Dhiira tartee osoo jechuu hin barbaanne qarreen qabsoo keessatti aarsa guddaa kafalutti jirti. Ila biyya alaatitti qarree raftee jirtu yoo jiraatti ka'a isiniin jedha. Qabsoon dubartii malee hin toltu. Qarree malee hin toltu. Bakki qarreen hin jirre milkaa'ina hin qabdu waan ta'eef qarreen qabsootti jirti duras qabsaa'utti jiranii ammas immoo ka'a tattaaffadhaa isiniin jedha. Namni raftan yoo jiraattan qeerroo cinaa dhaabbadhaa jabeessaa. Namni abbaa manaa keessanillee gadi bahi qabsaa isaa baa jedhii manaa gadi baasi dhaamsan qarree dhaamu kana. Zara galatoomii Nimoona mee ati egaa akkuma waliigalaatti haala qabsoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaggeessaa jiru keessumaa immoo sosochii halluu keelloo jechuudhaan tumsa hidhamtoota Oromoo yeroo ammaa kana badii tokko malee mana hidhaa keessatti argamanii fi sosochiin halluu keelloo kun sadarkaa addunyaa guutuurratti babal'atee yeroo ammaa kana uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaatiin sochii kana ittuma fufee jira malee dhaabbannee bifa ho'aa ta'een ittuma fufee jira akkuma waliigalaatti. Sochii kanarratti illee dhaamsa maal qabdaa akkasumas qeerroo fi qarree Oromoo uummata Oromoo bal'aaf akka qeerroo tokkotti qeerroo diyaaspooratti ergaa maal qabda? Bareeda. Carraa kana naa kennuu keetii fi ani akka Oromootitti wanti jedhu Oromoon qabsoo har'aa miti ka'ee gale. Nuti qabsoo kanarra dhufne malee qabsoon tun ta qeerroo qofaa miti. Abboota teenya irraa nu dhufte. Arra dammoo qeerroo irra geetti. Qeerroon maaliif beektaa? Ari'ee dhaqqabuu danda'a, fiigee jalaa bahuu danda'a. Humna jabaa qaba. Humna wal ijaaraa qaba. Kan waa mara dandamachuu danda'a. Rakkinallee, gadadoollee waa mara iyyuu dhadhamee liqimsee keessa bahuu danda'a. Gadi jechuun qabu. Kana dammoo qeerroo Oromooti wanti himan hin jiru. Qeerroon Oromoo dhugamaan isnaayipeerii wayyaanee afoo dhaabatee warra snaayiperii wayyaanee afoo dhaabatee wayyaanee maqalee galchu waan ta'eef qabsoo qeerrootti waan kana jedhu hin qabu. Akka diyaasporaatiin wanti jedhu diyaasporaan Oromoo akka qarallee Zaaraan kaastee turte keessattuu diyaasporaan Oromoo nuti fuul taayimii dalagannee paar taayimiidha wanti qabsoo kanarratti sanuu laaluun waan garii itti hirmaachuun bira dhaabachuudhaan. Kanaaf warri fuul taayimii dalagaa jiru kun waan silaa qabsoon Oromoo nurraa barbaadu haa baanu. Qeerroon kana godheera, ibalu kana godheera jechuu qofa osoo hin ta'in an akka kiyyatti an Oromoodha maal godheera. Diyaasporaan tokko tokkoon qarreellee guddaa xiqqaanillee an Oromoodhaaf maal godheera. An biyya kiyyaaf maal godheera. Biyyi tun maal naa goote miti. Oromoon maal naa godhe miti. Ebalu maal naa godhe miti. An saba kiyyaa maal godheera jennee of gaafachuu danda'u qabna. Diyaasporaan Oromoo. Tibba darbe kana ergaa artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa nurraa wareegame asi diyaasporaan dhugamatti akka haala nama boonsu qabsoo ajaa'ibaa geggeessaa ture. Nama gammachiisaa waan baay'ee namatti tolu qabsoon keenya akkasii itti fufuu qaba. Akka yeroo saniifitti. Akkasitti humna keenya maraan. Kan biraa dammoo warra uummata biyyaatiin isinillee qeerroo qofa osoo hin ta'in warri kumaanillee qeerroo teessan bira dhaabadhaa. Dawootaa fi qarree teessan bira maatiin illee qarqaaraa. Abbootiin qabeenyaallee saba kanaaf waa dalagaa darbaa. Uummata kanaaf waa dalagaa seenaa wayii dalagadhaa keessaa bayaa. Seenaan
boruuf teetti. Seenaa dalagadhaa. Abbootiin amantaa, abbaan gadaa, abbootiin qabeenyaa, haati siinqee Oromoof, qarreef, seenaa biyya kanaatiif, seenaa Oromootiif waa dalagaatii waan seenaa isin boonsu dalagaa darbaa. Kabiraa poolisii Oromiyaa isin poolisiin Oromiyaa gaachana kenna jedhaa turreerra. Ammallee gaachana kenna. Jajallaa gariitu keessa seenee jajallise malee gaachana kenna. Kanaaf ilmaan Oromoo mootummaan ni kufa. Mootummaan ni darba. Mootummaan hin darbine hin jiru. Kanaaf immoo yoo waan biraallee godhuu dadhabdan hin ajjeesinaa, itti dhukaasinaa. Kabiraallee yoo birallee dhaabachuu dadhabdan itti dhukaasinaa, hin ajjeesinaa ijoollee Oromoo. Obboleessa kan kee ajjeesaa jirta. Obboleessatu obboleessa ajjeesaadha. Qawwee itti kennanii obboleessa ajjeesisaadha. Kanaaf poolisiin Oromiyaa warra hooggantoota mootummaa keessa jiran seenaa kaleessaa irraa baradhaa. Oppiidoo kalee irraa baradhaa. Oppiidoon kalee maal akka turte, adda maalirra akka jirtu, kalee maalirra akka jirtu kana of duuba deebi'aa ilaalaa. Mootummaan ni kufa. Mootummaan hin kufne hin jiru. Mootummaan amata 50 haa bulchuu, 100 haa bulchuu hin kufa. Garuu uummanni kun walii hafa. Gaafa uummanni kun walii hafe eenyu wajjin jiraatta ati? Kanaaf eenyu wajjin jiraachuu feeta? Kanaaf hooggantoonni Oromoo silaa hooggantoota jettanii warri teessoorra jirtan aanaaf ganda godinaa fi haga federaalaa mootummaan hin darbaa. Seenaa keessan hin booressinaa, seenaa keessan hin xureessinaa. Adda duuntaa irraa barachuu danda'uu qabdan. Duuntaan kaleessa isin ergataa ture adda eessa jira? Isinoo boru gaafa mootummaan kun kufe eessa ta'uuf deemtan? Yoo ofiillee dabartan ijoollee teessanillee yaadaa ijoolleen teessan maal ta'uu deemti? Carraan ijoollee teessanii hoo maal ta'uu deema? Kanallee beekuu qabdanii. Oromoon akka waliigalaatitti of qopheessuu qabaa. Hayyoota Oromoo hordofuu qabaa. Hooggantoonni keenya mana hidhaa keessaa hanga ba'aniif qabsoo keenya bifa garaagaraatiin humna keenyaa waan qabnuun hanga dandeenye maraan bira qabannee qabsoo Oromoo utubuu danda'uu qabna. Kanaaf miidiyaa keenyallee bira dhaabachuu qarqaaruudhaan miidiyaa qarqaaruun qabsoo Oromoo qarqaaruu keessaa isa tokko waan ta'eef bira dhaabachuun dirqama keenya haa baanu. Namuu bakka jirru dirqama keenya haa baanu. Mootummaa komachoo qofaa miti. Nullee maal goonee mootummaan kun kana nu godhuu dide jennee mootummaa kana komachoo fi waa godhuu danda'uu qabna. Kanaaf haa waa goonuu, haa jabaannuu, tokko haa taanuu, tokkummaa keenya kakaleessaa sanitti haa deebinuu, tokkummaan keenya haa ittuu, qabsoon itti fufa, qabsaa'aan ni kufa. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufaa jedhe Jeneraal Waaqoo Guutuu. Akkuma san har'a geenyeerra ammallee borullee ittuma jirra. Haga umriin nu keessa jirtu, haga Oromiyaan Oromoof biyya san Oromoo taatutti ni qabsoofnaa jedhaan kanuma yaadni kiyya. Hayyee hedduu galatoomii Nimoona egaa dhumarratti keessumaa miidiyaa tumsuudhaan ergaa dabarfattee jirta. Miidiyaa tumsuunillee qabsoo akka ta'edha. Egaa atillee miidiyaa tumsuudhaan beekamtaa yeroo darbee kennaa tokko yeroo OMN tumsaa gochaa jirutti kennaa wayii maallaqa guddaadhaan bittee turte kennaa si qaqqabee jira. Akkuma waliigalaatti gama miidiyaatiin akkasumas uummanni keenya hawaasni keenya diyaaspooraan illee maal gochuu qaba jetta? Keessumaa mee gama miidiyaa Oromoo tumsuu keessatti hawaasni keenya yeroo adda addaatti kana gochaa ture. Akkuma waliigalaatti gama kanaan ergaa maal qabda? Akkasumas hawaasni keenya diyaaspooraan haala qabsoo biyya keessaa gaggeeffamaa jiru keessatti tumsa hedduu gochaa ture. Keessumaa bara kana haala hin beekamneen, kana dura hin beekamneen sosochii guddaa ture diyaasporaa keessa. Aniifatu atiinka si'a lama wal arginee ture Washington DC'tti natti fakkaata. Mee gama kana ergaa maal qabda hawaasa keenya diyaasporaa jiruuf? Hawaasa keenya diyaasporaa jiruuf dhugaan hedduu galatoofadha uffata kana. Uummata Oromoo kana beektaa gaafa waa gaafatte irraa dhabdu. Haga gaafattuuf isa eedda malee gaafa waa gaafate irraa dhabdu. Kanaaf miidiyaa keenya uummata kanatu hundeessee hadha sagaleen Oromoo asiin bahee mootummaa kana jissee mootummaa san jissee hadha sadarkaa kana genne biyya san keessattuu galee deebee mootummaan silaa ilmaanuma keenya jenne ilmaanuma keenyaan nyaatamne garanaaf deebi'e. Kanaaf nuti akka Oromootitti miidiyaa keenya haa jabeeffannu. Miidiyaa amma namoonni gariin miidiyaa kana akka salphatti ilaaluu danda'an. Hadha
miidiyaan Habashaa biyya san keessatti sagalee xiqqoo waa xiqqoo ka du'u nu ka ajjeesu isaan ufuma ajjeesanii kan duune kana miidiyaa qaban maraan bayanii booyan yoo san dammoo sagaleen dhagaamu kun marti isaaniiti mootummaa kanallee akkasi jaanjursan kana maali miidiyaa qabaachuu nu ammoo miidiyaa kennaaf maal gooneerra namoonni gariin miidiyaa ni komatan dhugaa haa komatanii namni wanti perfect ta'ee deemu hin jiru hanqinni ni jiraata hanqinni ammoo wal gorfachuu walitti himuudhaan bakkeen kumaaf kana taate jennee wali himuudhaan miidiyaa kenna hanqinna isaan qaban itti himaa haa qarqaarru haa bira dhaabannu amma maal jedhan seeti afaan amaaraatiin orkusaayina manfasaawii qinaateedhan orkusaayii jechuun ka hammeenya teetteetuma rincicu ka yoo oromoon illee waa godhatu akkami kana godhate ofiin gootu manfasaawii jechuun akka abdii kanatti akka tasfaayii kanatti anillee akkas ta'uuf akka kan kee ta'uuf ta'a jedhee nama hamileedhaan kadharan qabne inaaffaa akkasii qabaachuu qabna. Teenneetuma walirra duuluu qofaa miti. Hanqina qabnu keessaan mari'ataa waan qabnu wal jajjabeessinee wal bira dhaabannee walii tumsuu qabna. Kajeet gaafii qara kaastee fi kennaan suni OMN irraa nagayeera kanumaan OMN baay'ee galatoomaa jechuuf fedha warra OMN suuraa Johaar bifa fireemiidhaan godhanii haga mana kiyyaatti adreessa kiyyaan mana kiyyannaa erganii amma na bira hin jiru malee silaa isiniin mul'isa. Baay'ee tokko bareechisanii na bira geessanii kanaaf isinillee gaman dhugamatti galatoomaa isin waan guddaa dalagu jirtanii adda biyya namaa kana keessatti bifa faffaca'iinsi jiru kanaan wanna isaanii dhufnirraa miidiyaan Oromoo illee amma 2, 3, 4 gahaatuma jirraa maraayyuu bira haa dhaabannu waan dandeenyu miidiyaa keenya bira haa dhaabannu. Kan yoo jennu namoonni garii miidiyaa tokko qofa deeggaranii kaan jissaa kaan diigaa miti. Kanallee sanillee waan keeti fuul taayimii dalagachuu jirta. Kanaaf waan kan kee bira haa dhaabattu. Maaf ka diinaa kennaa ol ta'a. Nuti eenyu gadi jirra jennee uf gaafachuu qabna Oromoon nu eenyu gadi jirra maali? Waay? Argitee hamilee qabaachuu qabna waan keenya irratti wal jajjabeessuu wal bira dhaabachuu. Kanaaf qeerroon Oromoo waan itti himan hin qabnu nuti akka qeerroon diyaaspooraa keessattuu akkuma jettee yeroo 2 akkas wal argineerra DC, Seattle, DC yeroo 2 Atlanta, Minnesota yeroo hedduu bayamaa ture every week bakka deemaatuma turre bakka kana guutuu maaliidhaafi nu adda osoo biyya san keessa jiraanne carraa ilmaan Oromoo akka isaan itti du'aaran sani du'utti sila garuu biyya namaa kana keessa jira kabajaa qabna jaalala qabna bilisummaa qabna sochoonee ummata keenya bira dhaabachuu qabna sagalee ta'uu qabna ummata keenyaaf kanuma jedha isinillee warra eemmen baay'ee galatooma yeroo kamiinuu bakka isin itti nu barbaaddan maratti argamuudhaaf qophiidha tumsa kamiin irrattu isin tumsinaa isin waliin dhaabannaa isin jaalannaa miidiyaan OMN daagurra ummata Oromooti yoo jennu sababa malee miti sababa waan qabnuuf akkas jenna kanuma galatoomaa isin jedha. Hedduu galatoomi qabatamaadhaanis tumsa OMNif gochaa turtee hedduu argineerra hedduu galatoomi nimuuna. Akkasuma Zaaraa Mohaammed atillee maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa egaan turtii gabaabaa nu waliin taasiftanii fi keessumaa dhimma sosochii halluu keellootiin wal qabatee uummanni keenya biyya alaa fi biyya keessattiin sochii eegale kana jabaatee itti fufuudhaa fi akka itti fufuu qabuuf ergaa fi dhaamsa dabarsitaniif maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee isin galateeffannaa yeroo keessanii fi ulfaadhaa Nimoonaa Abdii Tola akkasumas Zaaraa Mohaammed fayyaa ta'a. Hayyee fayyaa ta'a isinillee galatooma deebana. Hayyee ulfaadha hayyee nagaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii gabaabaa Nimoonaa Abdii Tola USA irraa akkasumas Zaaraa Mohaammed wajjin turtii gabaabaa taasifnee asumarratti kan goolamu ta'a. Keessumoota keenya wajjin turtii kan taasisan Tasfaayee Aminatee akkasumas ogeessa teeknikaa Mahadii Junidii Alii waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa turre bakka jirtanitti yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a. Qalbii alagaadhaa ijaarame caalii jalaan koofii anoolee seenaan awwaalame.
gaddaafgadoo balleessinee daandaasadoo Heera gadaa mulla injifanneetu gadadoo Gaafa dhugaan keenya moo'e bilisummaa mirkanaa'e gaddaafgadoo balleessinee daandaasadoo Heera gadaa mulla injifanneetu gadadoo